Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya kabajamoo qaqqaalii fi gaggaarii akkam fayyaa nageenyaa jirtanii? Akkam viidiyoon kalee isinii maxxanse san isinii taateemi? Yeroo tanaan halkan kanaan bakka bareedduu bakka urjiin akka bareeddu tana keessa taa'ee wanni isinii waraabeef isiniif gala je'eetii yaada. Yerootu yeroo bareedduu keessa jirra. Amata haareeyo guyyaas guyyaa ashuuraa keessa jirra. Warra rabbiin yaa Allah fayyadamirraa nu haa godhu. Baatii tana keessatti warra nama gartee waan gaggaarii dalagatullee inshaallah rabbi nu haa godhu. Hanga dandeenyutti du'aayii fi waan khairii waan gaggaarii warra hojjetullee rabbi nu haa godhu. Inshaallah sagantaa teenya qopheeffannee seenaa adda addaatiin walitti dhufna. Inshaallah rabbi warra achi nu haa godhu. Nageenyaa tura.